Umama takkaa ati hin dhagahin. Umama anaa fi atii fi jinni dura jiraachuu ture. Laata dhiiroo dhagayseeti jirta. Sifti isaanii too sifa akkami? Waan je'uun qabadhee isinii dhufe qophiin teenya ta'arraan tanaa qophii haalaan dinqisiiftuudha. Warri chaayinaala keenyaaf haaraya taatan barnoota adda addaa chaayinaala kanarraa argachuudhaaf maatii chaayinaala kanaa ta'uu hin dagatinaa. Akkasumatti sheer walii gootanii wal biraan gahuu hin dagatinaa. Karaa qophii teenya dinqisiiftuu arraan tanaa na waliin deema. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ardii tanarratti uumama adda addaati uummate. Uumamni Rabbiin uummate tokkoo fi lamaa miti. Nama ajaa'ibsiisa. Jinnii fi insii dura khalqii jiraachuu turteetu jira. Laata dhiiroo takkaa dhageesseeti jirta. Khalqiileen tun bifti isaanii too bifa akkami? Uummanni taarikaa yookaanoo kitaaba islaamaa keessatti wanni tun dubbatamee jira waan ju'us waliin laalla. Daawwattootaa fi hordoftoota hoggaanii fi beekumsa tokko isiniif hinnu madda isaatii fi bakka irraa dhufe waliin isiniif hinnu. Filmii miti waninni isinii deemu taarika dhugaa kan lafa jiru kan beektonni addunyaa gurguddaan warri akka Ibnu Kathiir faan irraa dubbatan kitaaba isaanii gurguddaa Al-Bidaayatu wan Nihaayaa keessa dheeyxanii argachuu dandeessan. Rabbiin uumama hedduu uummate. Bifa isaaniitii fi akkaataa isaan itti jiraachuu turanii fi maal akka isaan godhuu turan viidiyoo kana keessatti kan argattu ta'a. Viidiyoon tun akka nama hedduu bira geessuuf laayikii tuquu hin dagatina. Lakkii waa jinnii sii miti. Lakkii waa insii sii miti. Maali laata dhiiroo? Maqaan isaanii takka takkattiin sii himaa caqas. Binni, hinni, himni, sinni, dinni. Hoggaan maqaa dila kana sii lakkaa'u. Maqaaleen kun maqaa kijibaas fakkaachuu mala. Maqaan maqaa kijibaatii miti. Kitaabban gurguddaa, kitaaba taarikaa, namoota taarikaa kan irraa dubbatanidha. Hamzaa Sheekh Jaabir waan if biraa uumee siffidu jiruu miti. Seenaa dhugaatan lafa jirtuun qabadhee sii dhufe. Ibnu Kathiir kitaaba isaa Al-Bidaayatu wan Nihaayaa keessatti waa'ee binnii fi hinni dubbateeti jira. Deeyxee argachuu dandeessa. Ibnu Kathiir qofaa miti. Mas'uud kitaaba isaa kan taariikhul umam jedhu keessatti waa'ee binnii fi hinni dubbateeti jira. Deeyxee argachuu dandeessa. Isa qofaa miti ulamaa'ileen biraatis hedduudha warri irraa dubbate. Mas'uud qofaa miti. Shihaabuddin Al-Abshahii caalimni guddaan beekamaan ja'amu waa'ee kana dubbateeti jira. Kitaaba isaa Al-Mustahrif fi kulli funuuni mustahrif kitaaba jedhu keessatti dubbateeti jira. Deeyxee argachuu dandeessa. Kitaaba caalimootan gurguddaa beekamaatiin si himaa jira. Waa'ee binnii fi hinni dhaachi keessatti dubbatameeti jira. Hamzaa Sheekh Jaabir Ibraahimiiti kan qabee fide. Qaceellotti na hordofi na jala deemu siifiin masifa isaaniitii fi bifa isaaniitiis. Gariin ulamaa'ilee gurguddoo bifa isaanii kitaabban keessatti dubbatanii jiran. Laata dhiiroo bifti isaanii akkam fakkaatti? Akkuma keenyatti miila lama qabamu. Akkuma keenyatti harka lama qabamu akkam fakkaatti waan jedhu na waliin laala. Uumama kana keessaa gariin goflaa qaba. Gariin sagaleen isaanii ni yuusa akka bineensaati. Gariin miilli isaaniitii fi harki isaanii akka namaati. Garuu ammoo fuulli isaanii akka horiiti. Gariin akka qocaati. Fuulli isaanii akka namaati. Gariin akka mukaati. Miilli isaanii akka namaati. Waan hedduu nama dinqisiisaati. Gariin isaanii qaamni isaanii akka namaati. Garuu gaafa qaban akka horii bineensaatti. Gariin isaanii akka qocaati. Fuulli isaanii akka namaati. Waan nama ajaa'ibsiisaati. Waan hedduu nama dinqisiisaati. Rabbiin uumama hedduu qaba. Uumama nu dura uummate hedduudha qaba. Nurratti miti kan uumama bare subhaanahu wa ta'aalaa. Warri gariin miila afraniin deema akka bineensaatti. Warri gariin akka raammootti lafarra shorroqa. Bineensa Rabbiin namaa fi jinnii dura uummate irraa takka. Binniidhaan dabalatee hinniitu jira, minniitu jira, dinniitu jira, nissiitu jira yookaan sinniitu jira. Osoo anaa fi atii fi jinniin hin uumamin akkamitti jiraachaa turan dachii tanarraa? Anaatu siif hima. Waan nama dinqisiisaati. Jireenyi isaanii jireenya akka kiyyaa fi keetiitii miti. Jireenyi isaanii jireenya qaama ilma namaa suukanneessu akkaataan isaan itti jiraachaa turan. Binniidha tan hunda dura uumamte. Laata dhiiroo binnii fakkiin isii akkam fakkaata? Akkaataan uumama isii raammoo fakkaata. Dura raammoo guddoorraa uumamte achi booda
raammoo morma qabdu taatee ol kaate. Eega raammoo taatee ol kaate booda miila lama godhatte. Haalaan bineensa guddaadha ture. Daayinoozar irra guddaadha. Uumamni binniidha. Eega qaamni isii dheerate. Eega fuulli isii guddate booda jaldeessa fakkaachaa dhufte. Binniin uumama haalaan guddaati turte. Eega dachiin bishaan ol baafte. Haroolee uummatte booda binniin ni dhumte. Binniin bishaanii waliin jiraachuu hin dandeessu. Maaltu uumame eega binnii booda? Bineensa hinnii ja'amuutu uumame. Hinniin ammoo uumamni isii nama ajaa'ibsiisa. Uumamni hinniidhaa muka fakkaateeti uumame. Haala mukaatti uumamte. Akka muka magaruutti garuu ammoo miila lama qabdi. Mataa isii irraa akka waan mukaatti dameen adda addaa magarti. Hinnii kan ja'amu tana. Wanni isii nyaattee jiraattu maadinaa fi dahabootan dachii tana keessaa bahu nyaachaati jiraatti. Nyaanni isii nama ajaa'ibsiisa. Waan hedduu nama dinqisiisaati. Nyaanni hinniidhaa nama ajaa'ibsiisa. Tanaaf uumamni isii binnii irra gurguddaa tahee uumame. Binnii fi hinniin walitti hin dhiyaattu uumamaan. Hinniitu irra gurguddoo tahee uumame. Nyaanni isii nyaattu maadinaa fi dahaba dachii keessaa bahu. Hinniin yeroo dheeraa booda fakkii binniitii waliin walitti dabalamaatti dhufte. Bineensi kun akka waan jiinii walirraa uumamaa dhufuuti. Fakkii binnii ofitti dabalattee hinniin guddina biraa dabalattee dhufte. Yaa subhaanallah, laata dhiiroo fakkii akkam of keessatti uumuu deemti. Hinniin eega fakkii binnii dabalamte booda maqaa jijjiiratteetu dhufte. Hinnii ja'amteeti, hinnitti jijjiiramte. Hinniinoo fakkiin isii laata dhiiroo fakkii akkami? Fakkiin binniitii fi fakkiin hinnii hoggaa walitti dabalaman, hinnii walitti tahan. Hinniin tunoo laata dhiiroo fakkii akkam uummatteeti dhufte. Eega fakkii addaa uummattee dhufte booda haftee hinniidhaa tan isaanirraa haftee wajjin hinnii warri ta'e kun wal loluu eegale. Warri hinnii ta'e kun binnii fakkii isaanii dabalatanii hinnii ja'aman. Ammoo hinniin garii ta kophatti hafteetu jira. Fakkii hinniitii fi fakkii binnii walitti dabalate hinnii ja'ama jenne. Hinniin tun hinniilee haftee wajjin wal loluu eegalte. Hinnii fi hinniin yookaanuu hinnii fi hinniin lolli isaanii lola nama dinqisiisu ture. Hinnii wanni ja'amu tun uumama sanirra guddaa taateeti argamte. Ummata kana ni fixxe. Ummata hinnii ja'amu kana hinniin tun ni fixxe. Hinnii tana hoolaata dhiiroo maaltu isii fixu jiraata? Ammallee dinniitu dhufe. Dinniin tun eessarraa uumamte? Uumama binnii kan dura uumame san akka waan jiinii isaanirraa haareetti uumamanii, akka waan lafee isaanirraa haareetti uumamanii. Dinniin hinnii uumamte tana haateetii fixuu eegalti. Wal fixuu eegalan, dhiiga walii wal gannaqan. Subhaanallah, dinniin boodarratti hafte tun maaltu isii fixuu jiraata laata dhiiroo? Dinniin boodarratti hafte tun daayinoozariitu dhufe. Daayinoozar gurguddaa kan bararuufaatu dhufe. Daayinoozar kun maal fixuu eegala? Dinnii amma uumamte tana fixuu eegala. Laata dhiiroo dinnii tana jireenyi isiitoo akkam ture? Xiqqisha waliin haa laallu. Dinnii wanni ja'amtu tun jireenyi isii gariin bahar keessa. Miila afuriin deeman, gariin qocaa fakkaatan, gariin ammoo raammoo gurguddoo bahar keessa jirtu fakkaatan. Dinnii warri ja'amu kun. Dinnii tana daayinoozariitu dhufee garii ibidda itti afuufee. Daayinoozar kun kan ibidda baasuutu jira. Daayinoozar kun kan gartee faanti isaa haalaan guddootu jira. Kan faanti isaa yoo xiqqaate magaalaa takka cufuu dandeessuutu jira. Dinnii tana dhufeeti fixe. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa eegas booda jinnii uumate. Uumamni jinniidhaa kun uumama gartee isaan dura uumame kana hunda wal dhabaa. Jinniin maalirraa uumamte? Balbala ibiddaarraa uumamte. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hoggaa uumama jinniirraa dubbatu akkana ja'a. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. وخلق الجان من مارج من نار. Eega jinniin akkasitti uumamte dachii tanarratti ni jiraatan. Eega jinniin jiraattee rabbitti diloyte booda Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Aadam yookaan ilma namaa uumuudhaaf
qophaawe. Ilmi namaa too uumama akka milaata dhiiroo uumama anaa fi ati ka amma an isinii himaa jiru ka isinirraa dhageeffachaa jirtan kana ilaa hanga jinnii ilaa hanga binniirraa kaanee dinniirraa kaanee kinniirraa kaanee hinniirraa kaanee jinnitti dhufnee jinniirraa insitti dhufne. Shuuf maqaan isaanii hedduu walitti dhiyaata. Binnii, dinnii, khinnii, hinnii, minnii, jinnii, insi. Boodarra warri uumame dachii tanarratti insi ja'ama. Insin san anaa fi ati. Rabbiin hoggaa ilma namaa uumuu deemu maal je'een maleeykaadhaan. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قجلت آيات القرآن خنا وجد أجيفلو إني جاعل في الأرض خليفة جتون أنا نينقولا دتشي تنرتي بكبوء إن يتبان ربي نوجا بكبوء جوخنا ومنك تفسير فسر يوخانو مفسرتوني أدى أتي بكبوء خليفة ربي تسنجان لا أتي بكبوء hortee dachii tanarra jiraachaa turtee sani malee bakka bu'aa rabbiitii miti. Khaliifatullahi fil ardi warri ja'us ni jira. Khilaafuun dandeenyu beekumsi waan hedduu taate walaakin ammoo ati bakka bu'aa hortee nu dura jiraachuu turteeti ja'an. Ibnu Kathiir akkuma jenneti kitaaba isaa al-bidaayatu wan nihaaya keessatti tuqeeti bira kute Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hoggaaniiti inni jaa'ilun fil ardi khaliifa jawu ani bakka bu'aadhaan dachii tanarratti godhuuf jiraadha. Bakka bu'aan sallaata dhiiroo bakka bu'aa rabbiiti moo bakka bu'aa bineensa yookaanuu uumama ilma namaa dura tureedha waliin halaal. Hoggaa kana jettee maleekaan rabbiin أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء بكتنتي والالو قبنو تجرا جنين إبدرا أممت إيجا جنين جنين إبدرا إيجا أممت واني نورا إبدرا أممي أكاد إيجان قبنيتو نوغلا بنين سيوخانو أمموان أمان تنانو تدوبا نخاناتو إيجا ولي والجنة قطري مالي جنين آمت جنين إيجا والجنة تهين قبدو sila ibiddarraa uumamteef jecha garii mufassirtoota dhiiga mataa isaaniitii malee qabaachuu malan ja'aniiti fassaran walaakin ammoo uumamni jinnii dura jiraachuu ture akka jiruutu nuuf gala hoggaaniitii safku dimaa'aa bakka tana keessatti dubbatame jechuudha. Dhiiga gannaqamuun warri dhiiga wal gannaquu ture bineensaan amma isinii hime kana hinnii fi binnii fi dinnii fi khinnii fi minnii bineensa ja'amu kana qophii har'aan tanarraa akka barnoota guddaa fudhattan abdiin qaba. Qophii biraatiin haga walitti deebinutti viidiyoo teenya tana laayikii gootanii sheer gootanii ummata biraan gahuu hin dagatina. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Nagayatti naa tura.